Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawatena fafayuma nageni ke sambarada. Makan kiya Usey Yusuf Jiloti. Makan nambeka ni bahali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawatena fafayuma nageni ke sambarada. Makan kiya Usey Yusuf Jiloti. Makan nambeka ni bahali yake mwenyewe. Ani kuna Mkenyati Borana Islana duba artisti akka artistille anini wanka gan saddeeti ke jiran matanati ganna torba kadabre tv Kenyatan kesat nam ko kofalchise nam gammalchis afan Kiswahilitin afan lafta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawatena fafayuma nageni ke sambarada. Makan kiya Usey Yusuf Jiloti. Makan nambeka ni bahali yake mwenyewe. Ani kuna Mkenyati Borana Islana duba artisti akka artistille anini wanka gan saddeeti ke jiran matanati ganna torba kadabre tv Kenyatan kesat nam ko kofalchise nam gammalchis afan Kiswahilitin afan laftanatin ganna tok kadabre YouTube gadanse YouTube sunirratti warriki yallen gammachisatan gammachutan ke jiraachu malede afan Kiswahiliti afan Boranatin toch sunifi oromolle fula jirtu nami afan kan daga cufna daqabe amatan nabarati dumo an kan guya jalqabe an qalole daqe abo ana kana jalqabu feda wonni kun sharia ke jirti hamtu wede gafad hamtu mo dassa wede gafad enandi rako mutu qabdu bora wanum hamtu irra fagadi najira wa shari'an islanan kam akasum toche galat rabbin gudan be khom kan naxen wanam matana social media gubadu fanijir guya sadiya fur katab ramatan baliya keni video to kotoche wandugum kagari akamtu asaye akamtu narra dubbate kagari akum da sale narra dubbate na abuwelle chuf galata chufti be khom duba kanarra dubbate le wanka jal qabele labda hammena guddole nan qabu echun gorsum mafana qaba manje nani video tokko jirata ani jolle ten karkare video jata gartu video heddu jan channel heddu gubbati echuni ani jollum ten karkar male hammeni dibile ninjirtu hayya nam gari kawan ufata dubbate jir ufat kalle watalaaltu ufati kuni jarole kusheyti Kenya kusheyti tuan kan nakat nam safaratif kaburana watalalt accenti nan dubba dulen tafan safaro jak Kiswahili debisa echuna kan nakat warri safara guddina kan nakat jarole warra taborana allen guddina kan nakat echuni akislana haye islam maqayaka takmatanan sen manjina alile dini din jalada hayye gostiyalle amen dibin qabufi ay anile nam dini some rabbin gudani atiti yana barsifte so alleni fur rabbi kadurru fa beeku dini ajana yakku filleno injirtu manje nani turi diadi na mitufa mautino nja induani so anin tuni qaba mesuni qab akam tunar rasoftani akam akada sanarra dubbatani yadabe yo dabele na midabe ingorsana boya yadabde edani sigorsan male sin hadan kagari na relle kagari yana gorselle duba yo dabele awanen isanin jedu raladina kabada ifam na goda birana dema taichi anta suni channel obleyanum titan channel warra rato jadde sulle karkar sumo boleske ne channel YouTube kamna channel kuni yojja warra argachu fete views fi subscribers fete tanu karkare kunu argannu obleyanti tawromo tede bireje irrato jadde idea warra gadinduf abo idea kana kamna nu wajjachu dande tafula jarsatan akasino jaddef so anini wana ni sanin jedu yo dabelle birana dema yo anini tuseme wana ni wani sanin fen fata yelle agum gudda san gammachisu jira wali majira na malle san magas gammachisa video dibile dassa akasita islana ugu kaba tiger nam gortitule ada islana gubana gortitule duga jira wal majira inshallah wonni ani sanin jedu birana dema yifamna goda qalole ni radubbatan cufan qalole maqaya ka video sulen tochine fikiri sulen matanan senamum gammachisa echu toche dum wonni ani sanin jedu birana dema yifamna goda akamale sanjala daki sanjala tansun inshallah wal majira na hordofa subscribe na len jedina abakari subscribe na len gadebiya bahali yake subscribe tocha ida kasi subscribe na tocha inshallah ijolen tenalen kadubate wanjirani warilen kaisaniti mu channel an gubbo jarsun ijolen taje sana inshallah khaken gurba obolesken karana jal kamna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummanni amanta muslima hordoftani fi akasuma ummanni amanta bra hordoftani akam nagaa jirtu fayyaa keessanii
kan biyya keessaatiif kan biyya alaallee baga nagaa jiraattanii nageenyi kenna bakka isin jirtanitti isin haa dhaqqabu. Amma baay'eellee dubbachuu fi miti waan dhiyoo tana akkuma waliin argaa jirru kana social media irratti deemaa jiru kanarraa diqqoo tokko waa isinii ifa godhuudhaaf kan asitti argamne akkuma dubbatamaa jiru kana obboleessi keenya dubbatee obbaaseera natti fakkaate maqaa isaallee kan dhaloota isaatiif kan hujiin isaa ittiin beekamullee isinitti himeera akkasuma maqaan kiyya kan hujii kiyyaa Obsinaan TV yookaan maqaan chaanala kiyyaa Obsinaan TV maqaan dhaloota kiyyaa Yaasiin Obseedha. Wanni jechuu barbaade waan guddoos osoo hin taane ani akka kiyyatti akka mataa kiyyaatti haga biyya kana seenee Naayiroobii kana seenee namni kun isaa nama qarqaaru nama rakkate bira lufu itti goree gargaaree maal jedhee rakko waan qaburraa qarqaaree bira lufa akkuma kana nullee chaanala yookaan YouTube haarawaa banannee waan akkana qabna innee idea itti gadi finnee nu qarqaara abboo nama kenna jenneetiin haala kanaan bira dhumnee haala kanaan nu qarqaareetiin waan akkana kanniin hojjeta malee namni kun akka nu beennutti nama gaarii tokko kanaaf namni isatti mufattanii ustaazonni keenya baay'een irraa dubbataa turtanii yaa waan uffataallee eenyummaan isaa eenyu akka ta'e nama akkamii akka ta'e maal akka dubbate uffatallee maaliif akka uffatu maaliif akka diraamaa kana hojjetullee dubbatee jira natti fakkaate obboleessi keenya kanaaf dhiifama godhaa fi isin jaalannaa ummanni Oromoo hundi isin jaalannaa galatooma ulfaadha waan nu daawwattaniif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilmaan Oromoo ka keessaa fi ka alaa akkam jirtanii fayyaa keessanii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii dhimmi irraa asirratti walitti nu qabee dhimma obboleessa keenya Hussein ka comedy hojjetu ka baaliyaa kee manyawe jedhanii maqaa social mediaatiin ka beekamu. Ani maqaan kiyyaa Saddam Ahmad abbaa chaanala Roobee Tuubeeti. Chaanala Roobee Tuubee irratti idea itti fidadhee obboleessa kiyya kana na gargaarii jedhee irratti na hojjete dhimma social media irra guyyaa 3 deemaa jiru dhimmi viidiyoon kun hojjetamee fi dhimma amantii islaamaa tuquu jedhanii warri silaa laalee irraa dubbatamaa ture walirraa walitti kennanii irraa dubbatamaa ture nu chaanala san wanni viidiyoo san hojjennee fi amantii islaamaa tuquu fi miti idea ma fuunee gara hammeennaatti yaanneeti iyyuu miti chaanala san wanni viidiyoo san irra kenneef akka view nu daramee subscribe nu baay'atee namatu isa beekaaf idea isatti finnee akkasitti irratti hojjennee waan kana ta'eef gara hamtuutti fudhattanii sheekonni teenna baay'ee dallantanii irraa dubbataa turtan kanaaf akka dhiifama gootaniif hammeennaaf hin dalaynee inni nu gargaaruu fi nama gargaaruun beekamu Hussein maqaan hojii isaa baaliyaa kee manyawee akka dhiifama gootaniif irra deddeebinee jaalalaa fi kabajaan isin gaafannaa isiniin jedha waan nu dhageeffataniif galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota amantaa Islaamaa ashama harka fuunee warroonni agartee amantaa biraas hordoftan hundumti keessaniyyuu bakka jirtaniin nageenya keessan isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Warroonni viidiyoo kana dhageeffatan hundumti keessaniyyuu social media kana irraa waliin naagaa jechuun ni barbaada. Maaliifii waan ammaan tan taayimii sa'aatii ammaan tana keessa deemaa jiru social media kana keessatti yookaan Facebook irratti YouTube irratti waan baay'ee agartee waa amantaa jedhanii waa comedy nuti hojjenne keessatti obboleessi kiyya Hussein kan hojjete irratti jechuudha baaliyaa kee namoonni gariin kan itti muufattanis ni jirtanii kan ammoo dubbachuuf jirtanii illee ni jirtanii hundumti keessaniyyuu galatooma inni waan hamtuu yaadetii miti kan viidiyoo sun rikoodee fi yookaan kan viidiyoo sun hojjetee fi viidiyoo sun illee kan inni hojjeteef idea sun illee namatti ittiin gad dhufate inni nama qarqaaruudhaaf YouTube isaati illee miti YouTube isaa baaliyaa kee TV jedhu YouTube inni irratti hojjetammoo Roobee Tuub ka jedhu isinigalee kanaaf gargaaruudhaaf irratti hojjete ayyoon akka beeytan taate kiyyaatiyyaa YouTube yookaan ammoo page irratti yeroo baay'ee na beeytan jedheetiin yaada yoo nan beeynellee maqaan kiyya kan dhaloota Ahmad Muhammad Huseeni kan YouTube kiyya ammoo kiyyaa tiyyaa kan jiru jechuudha nuti yeroo inni nu gargaaru idea qabannee ittiin gad dhufan abboo waan kana jira nu qarqaar baaliyaa kee waan kana jira ko fulatan naayiji fula jaarsaa kan koon naaseen namak malee nam kofalchiisu namak malee nam gammachiisee
agartee artii teenya tan Oromoo tanallee agartee ta sukaar hin qabne ta sooyda hin qabne ta bishaan illee hin qabne ta durii bishaan qulqulluun hin dhaabamne inni itti daddaree mimmi'aayisu jiru nama akkanaa kana gurbaan keenya kun warroonni sheekoleen keenya kan biyya keessaaf biyya alaallee irraa dubbatanii diqqoo nama kana muufatanillee akki isaatitti akki kiyyatti illee bakka bu'ee dhiifama guddaa isiniin jechuu barbaada. Raallidii qabadda afaan Booranaatti raallidii qabadda jedhanii dhiifama guddaa isiniin jechuu barbaada. Aayidiyaan inni namii gadiin dhufatee hojjetuuf kuni yeroo baay'ee namii inni itti gad dhufee abboo baaliyaa kee namii akka malee si fedhaa koo nu qarqaar koo YouTube kii kanarra naa hojjedhu koo kanarra naa namii baay'ee dhib ammoo nam kaan cufa dhiisee YouTube Oromoo yookaan YouTube Oromoo ijoollee Oromoo tan ka ijoollee Booranaa kanarratti hojjetu maaliif nama ofii jaalatu warri gurraalee ka Somaalii ka durii waliin hojjetu tokkollee waliin hojjechuutu hin jiru waliin hojjechuu jiru ijoollee Booranaa ijoollee Oromoo tan waliin hojjechuu jiru YouTube ijoollee Oromoo tan qarqaaree guddisee fi bir dhaabbatee akkanaa waliin hojjechuu jiru kanaaf nam keenya yoo inni dhabellee yoo inni waa yakkellee warroonni itti muufatan raallidii qabaadha Islaan nullee nama Islaama tokko nama Islaama nami agartee amantaa ofii jibbu tokkollee hin jiru ha Kiristaanillee amantaa ofii hin jaalatu ka Islaamallee amantaa ofii hin jaalatu ka waaqeffataallee akkanum akkan isiniin jedhe wanni dhibii kaan isinitti himu warroonni sooshaal miidiyaa kanarratti isa hordofaa baatan yookaan ammoo is barbaadachaa baatan achirratti intarviiyuu goonaa waan kana goonaa jettanii gocha baatan inni isin tuffateetii miti nama akka malee nam dassa ta'u namni kun wallaahi inni na bira taa'eefii miti nama akka malee nam dassa nam tuffatee isin tuffate waan biraa isiniin jedheefi isinitti yaadatiifii miti maaliif nami cuftiyyuu hojii qabaa waan garagaraa jira biyya namaa keessa jira kanaaf waan namaaf hojjechuu danda'a namni hin beekamu addunyaa tan akka namni itti jiraatu hin beekamu kanaaf nafaas hin argannu kaan ammoo hiraftii taayimii sun hin gabbayee daqiiqaa garri kooduu hin argan kan isiniin jechuu barbaada isin tuffatee fi miti viidiyoo kanallee kan waraabneef jaalala isinii qabnuuf kabajaa isinii qabnuuf waraabne sooshaal miidiyaa kana akka isin walgeettan isinii barbaada fulaa cufarratti sheerii godha YouTube illee hin jenne Facebook hin jenne Twitter hin jenne TikTok isin irratti wanni jettanillee hin jenne hundaayuu walgahaati isinii jechuu barbaada nama amantaa ofii akka malee jaalatu akka inni keessaa isinitti himelleen gaafas hojii kana eegalullee gan saddee gadee galee dubbatee jira TV keenya tabiitanaa Citizen gubbaa hojjechaa ture waan san cuf bira deemee gar afaan keenyatti afaan Oromoo keenya kana gaddeebi'ee kanallee namni tokko bir dhaabate koona afurii yaadu malee maaf gaddeebi'ellee irraa yaadu maltanii yaadabee bira deema biraan udeema isin kadhanna ka Islaanallee ka Kiristaanallee mi muufattanillee biraan udeema isin jechuu barbaada anak mataa kiyyaatti haganuma isin jechuu barbaada galatooma gara ammoo uffataallee keessa isiniibs nam kun amaamaa keewwataa koofiyaa keewwataa akkanaat deema kanallee keessa isiniibs kanaafiyyuu raallidii qabaadhaa akka inni dubbateetti akka waan cufee keessa isiniibsee dhiifama guddaa isiniin jedha galatooma horaa bulaa deebanaa nagaatti isiniin jedha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh warri amantaa Islaamaa okan ka gartee amantaa dhibii biraalleeni dhiyaadha isaniin jedha amma maqaan kee Abdii Burwala keeti channel tii maqaan obbutu bedhanii wanni nurra dubbachuu jiru kun waan gartee obbolees keenna dhiyan kana na sheekhtonni keen ulamaan teenna warri nu gartee zayidi jaalannu itti mufattee jirti warri suni ka gartee itti mufattee jiru dhiifam kadhachuu jirra wanni dhiifam kana nuuf illee gartee waan kana nami cuftinuyyuu nuun ata isan agartan ku cuftinuyyuu nam gartee numi cuftinu channel lufi qabu nam gartee yaani waan idea ufi dhufateeni isaan gartee na bir dhaabbad na qarqaari irkona ta'e dheeni gartee qarqaarsi nam kan kadhatu bahaliyaa keeni nam gartee nu waliin ejjatee nu qarqaare ilmaan Oromoo hundayyuu gartee ta Nairobi tan kee jirtu hundayyuu dhaabbatee irko ta'ee fi qarqaaru jiru ammoo wanni gartee amma dhiyan kanam qaaloleen yookaani sheekhtonni keen gartee itti mufattee jirsuni sunu dhiifam kadhachuu jirra hojjatu seeme nu mufattanii waan sun gartee yaani dhibaa gartanillee bira nu deema jenna taan dhibii wanni gartee uffati isa kunini waan gartee gan saddeet ka duraan dabre inni gartee jalqabee jiru eegi gan saddeeti akkuma kana uffat kan uffachuu jira ammoo ka gartee wanni amma arra taayikunini waan gartee ganna yaani guyyaa lam ka dabreeti ammoo guyyaa lam ka dabreef diini ta maqaa kuni waan ta'e miti diinte maqaa yakine inni gartee yaani waan aydum namitti dhufeen itti hojjatee fi qarqaaree bira dhaabbatee namsun gartee fuula inni fedhu qarqaaree sida malka isa dabarsu fed kaammoo aidiyaan sun hojjatseme sheekhtonni keenya ramtu dhageetan warri ramtu dhageetanii raallidii nu qabaadha bira nu deemaa jenna dhiifam.
amma yoo baafanne galatooma edha galat qabdanii ka nu caqasitanii nu hordoftanii nu gulyaatan dhiifama mallee ittum deebi'an mallee dhiifamnaa godha biranaa deema na callaaniti ammallee obboleeskiyaallee ka abbaa roobe tuubii inillee na idiyatan guyya gad dhufeeni hammeen naan dhumne abbo saaddi naan qate naa qotiin waan kan irraa tojjanna jedhe gadiin dhufe hammeen diini teen yakkinu ayya hammeen qaalole teen maqaa yakkinu leen inillee sunilleen hin dhumne alleen qabachaa sunillee yakkina enne dhumneen duum dhiifamnu godha akka malee san jaalanna nullee guliyaaha akkasum nu hordofa channel keenallee subscribe obboleeskeen maqaan isaa channelin isaa Obsinan TV jedhani subscribe godhaafi like godhaafi share godhaafi comment illee arta kan kaafi ayye isaallee maqaan Robe Tube channelin isaa subscribe share comment like akkasum nu hordofa obboleeskii kallee maqaani channelin isaa Kiyyatiyya waan aseeni diqoo at least beekam qaba kaisaallee share tochaa fi subscribe like shuf hordofa ayo obboleeskeen ka dhibile Obbu Tube jedhani Obbu Tube kallee like subscribe share nu hordofa nu qarqaara nu ijoollee teessanii obboleeyyan teessanii nu wartaka channel kiyyaallee Bahali Yake TV jedhan anin Kenya ke jira Kenya warri duri gan torba kana kadabre na beeku war Kenya keessa warri Kenya keessa afa warri guddotum afaan Swahili afaan Kiswahili kan so channelin kiyina version ilab qaba afaan Boranaatiin war kennalle gammachiise afaan Kiswahili dille war laftana war biyya tana gammachiise so nalle subscribe na goda share na tocha like comment akamale sanjalanna waanum dassa amale sani tochu jiranna inshallah duma kana galatoma akanu misanin jira ganuma hoda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dawatu sena fafayyuma nageni ke sambadada maqaan kiyya Usee Yusuf Jilooti maqaan naan beekani Bahali Yake menyewe ani kun nam Kenyaati Boorana Islaana duba artisti akka artistillee ani waan kan gan 8 ke jiran matanaati ganna torba kadabre TV Kenyaatan keessatti nam kokkofalchiisee nam gammachiis afaan Kiswahiliitiin afaan laftanaatiin ganna tokko kadabre YouTube gadaanse YouTube sun irratti warri kiyyalleen gammachiisatan gammachuutan kee jiraachuu malee afaan Kiswahiliitiif afaan Booranaatiin tochi sunii fi Oromoolee fula jirtu namni afaan kan daga cufna dhaqqabee amma tan na barate duuma waan kan guyyaa jalqabe an qaalolle dhaqee abboo ana kana jalqabu fedha wanni kun shari'a kee jirti hamtu wede gaafadha hamtu moo dassa wede gaafadha ennaan rakkoo muutuun qabdu boora waanum hamtu irra fagaadhina jira waan shari'aan islaanan qabdu akkasum tochee galata rabbiin guddaan beekum kan naaken waan amma tana social media gubbaa dhufanii jira guyyaa 3-4 kadabramatan Bahali Yake ni video tokko tochee waan dhugum kagari akkamtu haasa'ee akkamtu narra dubbate kagari akkum dasaalee narra dubbate na bu'elle cuf galata cufti beekum duuba kanarra dubbateellee waan kan jalqabeellee labda hammeen guddoolee naan qabu jechuun gorsummaa fanaa qaba maan jennaani video tokko jira ta'an ijoollee teen qarqaaree video hojjaata gartuu video hedduu hojjan channel hedduu gubbaatti jechuuni ani ijoollum teen qarqaar malee hammeenni dhibileen hin jirtu hayye nam gari ka waan uffata dubbatee jira uffat kallee watalaaltu uffati kun jaarole kusheeti Kenya kusheeti waan kan naqate nam safaraatiif ka Boorana watalaalt accentiin an dubbadulleen taafaan safara hojja Kiswahili deebisan jechuun akkan naqat warri safara guddina kan naqat jaarole warra ta Booranaallee guddina kan naqat jechuun akka islaana haayee islaam maqayya ka takmatanan seen maan jenna alillee diini diin jaaladda hayye gostiyyaallee ammeen dibiin qabuufi ay anile nam diini soome rabbin guddaani atiti yana barsiifte so alleeni fur rabbi ka durrufa beeku diini ajana yakku filleeno hinjirtu maan jennaani turi diyaadi nami cufa mawtiino onja induwani so anin tuni qabamme suni qabu akkam tunarraa softani akkam akkada sanarra dubbatani yadhabe yoo dhabeelle nami dhabe ingorsan aboya yadhabde edani si gorsan male sin hadan kagari naadelle kagari yana gorselle duuba yoo dhabeelle awwannen isaniin jedhu raalla dinaa qabadha dhiifamnaa godha biranaa deema taichi anta suni channel obboleeyyanumti tan channel warra irraa hojjadhe
sulle qarqaarsuma obboleessi keenya channel YouTube qabna channel kun hojja warra argachuu feete views fi subscribers feeti kan nu qarqaare akka nu argannu obboleeyyantii ta Oromooti jedhe bireje irraatti hojjedha idea warra gadiin dhufu aboo idea kana qabna nu hojjechuu dandeetti tafula jaarsatan akkasiin hojjedheef so anini waan ani saniin jedhu yoo dhabeelle biranaa deema yoo anini tuseme waan saniin feen fata'elle akkuma guddaa isan gammachiisu jira walumaa jira namallee sanuma gas gammachiisa video dhibile dassa akkasita islaana dhuga qaba taayigirnam gorsiituulee aadaa islaana gubbaanam gorsiituulee dhuga jira walumaa jirra inshallah wanni ani saniin jedhu biranaa deema ifamna goda qaaloleen irra dubbatan cufan qaalolee maqayya ka video sulleen tochine fikiri sulleen matanan seenamum gammachiisa jechuu toche duum wanni ani saniin jedhu biranaa deema ifamna goda akka malee san jaaladha kisan na jaalatan sun inshallah walumaa jirra na hordofa subscribe na len jedina abbaan qari subscribe na len gaddeebiya bahali yake subscribe tocha eda kasi subscribe na tocha inshallah ijoolleen teenalleen ka dubbate waan jirani warrilleen ka isaniitii mu channel an gubba hojjarsun ijoolleen tachi tana inshallah ka keen gurba obbolees keen kanana jalqabna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ummanni amantaa muslima hordoftanii fi akkasuma ummanni amantaa biraa hordoftanii akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii kan biyya keessaatiif kan biyya alaallee baga nagaa jiraattanii nageenni keenya bakka isin jirtanitti isin haadha qabu amma baay'ee dubbachoo fi miti waan dhiyoo tana akkuma waliin argaa jiru kana social media irratti deemaa jiru kanarraa diqqoo tokko waa isinii ifa godhuudhaaf kan asitti argamne akkuma dubbatamaa kana obboleessi keenya dubbatee obbaaseera natti fakkaate maqaa isaallee kan dhaloota isaatiif kan hujiin isaa ittiin beekamullee isinitti himeera akkasuma maqaan kiyya kan hujii kiyya Obsinaan TV yookaan maqaan chaanala kiyya Obsinaan TV maqaan dhaloota kiyya Yaasin Obseedha wanni jechoo barbaade waan guddoos osoo hin taane ani akka kiyyatti akka mataa kiyyaatti haga biyya kana seenee Nairobi kana seenee namni kun isaa nama qarqaaru nama rakkate bira lufu itti goree gargaaree maal jedhee rakko waan qaburraa qarqaaree bira lufa akkuma kana nullee chaanala yookaan YouTube haarawaa banannee waan akkana qabna innee idea itti gadi finnee nu qarqaara abboo nama kenna jenneetiin haala kanaan bira dhumnee haala kanaan nu qarqaareetiin waan akkana kanniin hojjeta malee namni kun akka nu beennutti nama gaarii tokko kanaaf namni isatti mufattanii ustaazonni keenya baay'een irraa dubbataa turtanii yaa waan uffataallee eenyummaan isaa eenyu akka ta'e nama akkamii akka ta'e maal akka dubbate uffatallee maaliif akka uffatu maaliif akka diraamaa kana hojjetullee dubbatee jira natti fakkaate obboleessi keenya kanaaf dhiifama godhaa fi isin jaalannaa ummanni Oromoo hundi isin jaalannaa galatooma ulfaadha waan nu daawwattaniif assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilmaan Oromoo ka keessaa fi ka alaa akkam jirtanii fayyaa keessanii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii dhimmi arraa asirratti walitti nu qabee dhimma obboleessa keenya Hussein ka comedy hojjetu ka baaliyaa kee manyawe jedhanii maqaa social media tiin ka beekamu ani maqaan kiyyaa Saddam Ahmad abbaa chaanala Roobee Tuubeeti chaanala Roobee Tuubee irratti idea itti fidadhee obboleessa kiyya kana na gargaarii jedhee irratti na hojjete dhimma social media irra guyyaa 3 deemaa jiru dhimmi viidiyoon kun hojjetamee fi dhimma amantii islaamaa tuquu jedhanii warri silaa laalee irraa dubbatamaa ture walirraa walitti kennanii irraa dubbatamaa ture nu chaanala san wanni viidiyoo san hojjannee fi amantii islaamaa tuquu fi miti idea ma fuunee gara hammeennaatti yaanneeti iyyuu miti chaanala san wanni viidiyoo san irra kenneef akka view nu daramee subscribe nu baay'atee namatu isa beekaaf idea isatti finnee akkasitti irratti hojjannee waan kana ta'eef gara hamtuutti fudhattanii sheekonni teenna baay'ee dallantanii irraa dubbataa turtan kanaaf akka dhiifama gootaniif hammeennaaf hin dalaynee inni nu gargaaruu fi nama gargaaruun beekamu Hussein maqaan hojii isaa baaliyaa kee manyawee akka dhiifama gootaniif irra deddeebinee jaalalaa fi kabajaan isin gaafannaa isiniin jedha waan nu dhageeffataniif galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota amantaa Islaamaa
ashama harka fuune warroonni agartee amantaa biraas hordoftan hundumti keessaniyyuu bakka jirtaniin nageenya keessan isiniif haa baay'atu isin jedha warroonni viidiyoo kana dhageeffatan hundumti keessaniyyuu social media kana irra waliin naagaa jechuun ni barbaada maaliifii waan ammaan tan taayimii sa'aatii ammaan tana keessa deemaa jiru social media kana keessa tokkaan Facebook irratti YouTube irratti waan baay'ee agartee waa amantaa jedhanii waa comedy nuti hojjenne keessatti obboleessi kiyya Hussein kan hojjete irratti jechuudha baaliyaa kee namoonni gariin kan itti muufattanis ni jirtanii kan ammoo dubbachuuf jirtanii illee ni jirtanii hundumti keessaniyyuu galatooma inni waan hamtuu yaadetii miti kan viidiyoo sun rikoodee fi yookaan kan viidiyoo sun hojjetee fi viidiyoo sun illee kan inni hojjeteef idea sun illee namatti ittiin gad dhufate inni nam qarqaaruudhaaf YouTube isaati illee miti YouTube isaa baaliyaa kee TV jedhu YouTube inni irratti hojjetammoo roobeetuuf ka jedhu isin galee kanaaf gargaaruudhaaf irratti hojjete ayyoona kabeeytan taate kiyyaatiyyaa YouTube yookaan ammoo page irratti yeroo baay'ee na beeytan jedheetini yaada yoo nan beeynellee maqaan kiyya kan dhaloota Ahmad Muhammad Huseeni kan YouTube kiyya ammoo kiyya tiyya kan jiru jechuudha nuti yeroo inni nu gargaaru idea qabannee ittiin gad dhufan abbo waan kana jira nu gargaar baaliyaa kee waan kana jira ko fulatan naayi fula jaarsaa kan ko naaseen namak malee nam kofalchiisu namak malee nam gammachiise agartee artii teenyatan oromoo tanallee agartee ta sukaar hin qab ta sooyda hin qab ta bishaan illee hin qab ta duri bishaan qulqulluun hin dhaabamne inni itti daddaree mimmi'aayisu jiru nama akkanaa kana gurbaan keenya kun warroonni sheekoleen keenya kan biyya keessaaf biyya alaallee irraa dubbatanii diqqoo nam kana muufattanillee akka isaatitti akka kiyyatti illee bakka bu'ee dhiifama guddaa isiniin jechuu barbaada raallidii qabadda afaan booranaatti raallidii qabadda jedhanii dhiifama guddaa isiniin jechuu barbaada Ideyaan inni gadiin dhufatee hojjetuuf kuni yeroo baay'ee nami inni itti gad dhufee abbo baaliyaa kee nami akka malee si fedha koo nu qarqaar koo YouTube kii kanarra naa hojjan koo kanarra naa nami baay'ee dhib ammoo nam kaan cufa dhiisee YouTube Oromoo yookaan YouTube Oromoo ijoollee Oromoo tan ka ijoollee Booranaa kanarratti hojjetu maaliif nama ofii jaalatu warri gurraalee ka Somaalii ka durii waliin hojjetu tokkollee waliin hojjechuutu hin jiru waliin hojjechuu jiru ijoollee Booranaa ijoollee Oromoo tan waliin hojjechuu jiru YouTube ijoollee Oromoo tan qarqaaree guddisee fi bir dhaabbatee akkana waliin hojjechuu jiru kanaaf nam keenka yoo inni dhabellee yoo inni waa yakkellee warroonni itti muufatan raallidii qabaadha islaan nullee nama islaama tokko nama islaama nami agartee amantaa ofii jibbu tokkollee hin jiru ha kiristaanillee amantaa ofii hin jaalatu ka islaamallee amantaa ofii hin jaalatu ka waaqeffataallee akkanum akkana isiniin jedhe wanni dhibii kaan isinitti warroonni social media kanarratti isa hordofaa baatan yookaan ammoo is barbaadacha baatan achirratti interview goonaa waan kana goonaa jettanii gocha baatan inni isin tuffateetii miti nama akka malee nam dassa ta'u nami kun wallahi inni na bira taa'ee fi miti nama akka malee nam dassa nam tuffatee isin tuffate waan biraa isiniin jedhee fi isinitti yaadetii fi miti maaliif nami cuftiyyuu hojii qabaa waan garagaraa jira biyya namaa keessa jira kanaaf waan namaaf hojjechuu danda'a nami hin beekamu addunyaa tan akka nami itti jiraatu hin beekamu kanaaf nafaas hin argannu kaan ammoo hiraftii taayimii sun hin gabbayee daqiiqaa garri kooduu hin argan kan isiniin jechuu barbaada isin tuffatee fi miti viidiyoo kanallee kan waraabneef jaalala isinii qabnuuf kabajaa isinii qabnuuf waraabne social media kana akka isin walgeettan isinii barbaada fulaa cufarratti sheerii godha YouTube illee hin jenne Facebook hin jenne Twitter hin jenne TikTok isin irratti wanni jettanillee hin jenne hundaay walgahaati isinii jechuu barbaada nama amantaa ofii akka malee jaalatu akka inni keessaa isinitti himelleen gaafas hojii kana eegalullee gan saddee gadee galee dubbatee jira TV keenya tabiitanaa Citizen gubbaa hojjechaa gatture waan san cuf bira deemee gar afaan keenyatti afaan Oromoo keenya kana gaddeebi'ee kanallee nami tokko bir dhaabate koona afurii yaadu malee maaf gaddeebi'ellee irraa yaadu maltanii yaadabee bira deema biraan udeema isin kadhanna ka islaanallee ka kiristaanallee mi muufattanillee biraan udeema isin jechuu barbaada anak mataa kiyyaatti haganuma isin jechuu barbaada galatooma gara ammoo uffataallee keessa isiniibs nam kun amaamaa keewwataa koofiya keewwataa akkanaat deema kanallee keessa isiniibs kanaafiyyuu raallidii qabaadhaa akka inni dubbateetti akka waan cufee keessa isiniibsee dhiifama guddaa isiniin jedha galatooma horaa bulaa deebanaa nagaatti isiniin jedha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warri amantaa islaamaa okan ka gartee amantaa dhibii biraalleeni dhiyaadha isaniin jedha amma maqaan kee Abdii Burwala keeti channel tii maqaan Obbutuu jedhanii wanni nurra dubbachuu jiru kun waan gartee obbolees keenna dhiyan kana na sheekhtonni keen ulamaan teenna warri nu gartee zaidi jaalannu itti mufattee jirti warri suni ka gartee itti mufattee jiru dhiifam kadhachuu jirra
wanni dhiifam kana nuuf illee gartee waan kana nami cuftinuyyuu nuun isan agartan kun cuftinuyyuu nam gartee numi cuftinu channel lufi qabu nam gartee yaani waan idea ufi dhufateeni isaan gartee na bir dhaabbad na qarqaari irkona ta'e dheeni gartee qarqaarsi nam kan kadhatu bahaliyaa keeni nam gartee nu waliin ejjatee nu qarqaare ilmaan oromoo hundayyuu gartee ta Nairobi tan kee jirtu hundayyuu dhaabbatee irko ta'ee fi qarqaaru jiru ammoo wanni gartee amma dhiyen kanam qaaloleen yookaani sheektonni keenya gartee itti mufattee jirsuni sunu dhiifam kadhachuu jirra hojjatu seeme nu mufattanii waan sun gartee yaani dhibaa gartanillee bira nu deema jenna taan dhibiin wanni gartee uffati isa kunini waan gartee gan saddeet ka duraan dabre inni gartee jalqabee jiru eegi gan saddeeti akkuma kana uffat kan uffachuu jira ammoo ka gartee wanni amma arra taayikunini waan gartee ganna yaani guyyaa lam ka dabreeti ammoo guyyaa lam ka dabreef diini ta maqaa yakkuuni waan ta'e miti diinte maqaa yakkine inni gartee yaani waan ayiduum namitti dhufeen itti hojjatee fi qarqaaree bira dhaabbatee namsun gartee fuula inni fedhu qarqaarree sida malka isa dabarsu fed kaammoo aayidiyaan sun hojjatseme sheektonni keenya ramtu dhageettan warri ramtu dhageettani raallidii nu qabaadha bira nu deemaa jenna dhiifam. Amma yoo baafanne galatoomaadha galat qabdanii ka nu caqasitanii nu hordoftanii nu gulyaatan dhiifama mallee ittum deebi'an mallee